Sana eebbisu waaqayyo sana eebbisu nagaan baarii nagaan galanii hardi isaanii gufatini waaqayyo sana jiraachisu qeen isaanii nagaa haa ta'u naannoon isaanii nagaa haa ta'u qotatanii callaa quufanii daldalanii bu'aa quufanii waaqayyo sana eebbisu qotiyyoon isaanii nagaa haa ta'u saani isaanii nagaa haa ta'u golatti jabbiin nabini golatti diinqatti maatiin dhabini waaqayyo Israa'el eebbifama ishi kanatti ansuudhaan koreen sabakaa guwaa'ee waan xiqqoo asitti ibsa taasisa jedhameera isaaniif kennine kana taasisu yeroo wangeela itti fufnee yeroo barannudha ta'a amma dura garuu sabakaan guwaa'een asitti qophaa'ee yoo ta'e yeroo daqiiqaa xiqqoodhaaf yaada mana kiristaanaa kanaafi waan na jiru ibsina jedhanii waan waltajjii kana gaafataniif dafanii akkana waltajjii kanatti haa dhufan. Duraan dursee kabajamtoota Agara Sibkatii godina Shawaa Lixaarraa asitti argamtan hunda dabalataanis kabajamtoota waajjira beeta kanatii aanaa keenyarraa asitti argamtan hundi kabajamtoonni luboonni kabajamtoonni daaqonoonni akkasumas keessummoonni naannoo fi uummanni mana amantaa Madaala Goromfii jalatti jiraatan hundi keessan baga gammaddan baga waaqayyo guyyaa irraatiin siin ga'e amma sirra deemuudhaan baga gammaddan baga waaqayyo guyyaa irraatiin nu ga'e baga walumaan geenye gooftaan keenya Madaala barri hundeeffama isaa bara 1892 yoo ta'u guyyaa har'aa kana jireenyi umrii isaatii waggaa 123 kan lakkoofsise haa ta'u malee waggaa amma kanaa keessatti mana inni keessatti jiraachaa ture sana ilma beeknu akkuma jedhame mana kiyya anuu nan ijaarradha mana kootii fi yaadda'iini akka jedhee jedhani beektonni luboonni nu gorsan sana gooftaan keenya Madaala ilmoo ofii isaatiin barsiifate ogeessi ofii isaatiin guddifate walitti fiduudhaan qeeqala sadarkaa kanaan ga'ee jira jechuudha. Kunoo gammachuu tokko meelii jedha. Daaqoon barsiisaa gammachiis margaa mana kana keessatti barumsa calqabee sadarkaa har'aa kana kan ga'e yoo ta'u ogeessi mana kana immoo ijaarsa sadarkaa kanaan ga'e gonfaa qabanaa ni beektu dhalataa iddoo kana ogeessi amma hin qaba Madaalaa jennee itti yaadne itti namannetu sadarkaa kanaan ga'ee waaqayyo ulfina isaaniif haa kennu baga gammanne. Egaa ittaansuudhaan baay'een wanti isinitti dheeressu hin jiru. Manni kun sadarkaa kana kan ittiin ga'uu danda'e akkuma dura isiniin jedhe mucaa ofii isaatiin barsiifatee guddifate mana kootii fi yaaddaa'ii naannoo nan ijaarradha akka jedhe sana isarra bulee mucaan kun namoota waaqayyoon jaalataniif waaqayyoon isaan jaalatu biyya ambaa jiranii fi biyya keessa jiran hunda maaloo manni abbaa kootii jigaa jira jedhee kadhachuudhaan itti boo'uudhaan imimmaan isaa buusuudhaan sadarkaa kanaan kan ga'e yoo ta'u gabaasa qulqulluullee gadi teenyee qulqulleessinee yoo hawaasa kanaaf qaamota olaanaa irraa dhufan kennuu fi baanne akka tilmaamaatti qarshiin 900 ol akka itti xumurame tilmaamnee jirra jechuudha. Kana jechuun yoo afaaniin dubbannu xiqqaa fakkaata garuu sadarkaan manni kun keessa darbee mucaan kun keessa darbee iddoo kanaan ga'e tilmaamni isaa immoo ammana jedhamee yaadamuu hin danda'u. Keessumaa keessaa guyyaa har'aa kana manni amantaa Madaala Goromtii kun isa duratti laga keessa namni deemee bishaan waraabee iddoo kanatti makaraa isaa hargee keessummaa keessummeessuuf illee dhiphachaa ture sana akkaataa ittiin argitan kana bishaan tulluu yaabbachiisee iddoo kanatti manni amantaa isaas akka ittiin tajaajilamuu fi gara fuula duraattis
ummanni isaa dhibee seexana adda addaatiin miidhamaa jiru otoo hin fagaatin otoo daangaa hin bahin otoo daarii hin deemin iddoo kanatti akka fayyuuf kaayyeffatee jira jechuudha. Kanaaf egaa ani akka itti gaafatamaa mana amantaa kanaatti yookaan qoree saba qabu'aatti bu'aa guddaa dubbachuudhaaf sagaleen na jalaa hir'ata waan ta'eef otoo ta'ee akka gaazexeessaa tokkotti barreessanii qophaa'anii kan dhufanii hawaasa kanaaf ibsan ture. Umura gubbaarratti barsiisaa wangeelaa Daaqon Gammachiis Margaa hawaasa kana caala immoo kaayyoo kee kan yaadde madaana lamiidhaaf nan oola kan jette sadarkaa kanaan gaachuu keetiif atis baga gammaddeen jira. Walumaan baga gammanne. Kanaaf ergaa wanta jiru gama manguddoota keenya qaama olaanaatiin dhufaniitiin kan sinii darbullee yoo ta'ate ani ammas uummanni keenya waa baay'een isaa akka nu hafe hubachuun barbaachisaa ta'a. Barsiisaa wangeelaa Daaqon Gammachiis Margaa karoora isaa kana qofa hin taane marawaan kun illee ishii kufuudhaaf kaate kana ol qabeetan koloniidhaan dhaaba jedhee karoorfatee ture. Haa ta'u garuu wanti yaadan hunduma isaatu galma ga'a otoo hin taane waan inni tokko keessaa nama jalaa hir'achuun hin hafu waan ta'eef bajanni inni yaadee fi bajanni manni kun gaafate garaagartummaa waan agarsiiseef xiqqoo ishii duwwatti nu jalaa hafee jira. Kun immoo kan eenyu ta'a jennee yaadna yoo jenne kan keenya ta'a kan uummata kanaa ta'a. Isin maal jettu? Namni tokkichi qarshii 900 iddoo ta'e walitti funaanee yoo mana kana iddoo kanaan gahu nuti immoo marawaan kun otoo kuftee lafa hin gahin achi ol qabna jechuun nutti ulfaata natti fakkaatu. Hin ulfaata jira. Kanaaf imaanaa guddaa isinirra kaawwachaa ani ergaan qabu kanum ta'ee gara fuulduraatti hawaasni keenya akkaataa kanaan jirru kun dhugaadhaaf amantaa keenyaaf dhaabbataa kan ta'ee fi ortodoksii tawaahidoon immoo akka ilmaan qabdu kan namatti agarsiisu waan ta'aateef waaqayyo akka namatti fiixaan nuu yaaba'u ani ergaan qabu kanuma. Barsiisaan wangeelaa Daaqon Gammachiis Margaa akkasumas ogeessi mana kana ijaare gonfaa qabanaa waaqayyo ogummaa qabdan beekumsa qabdan ammas itti dabalee akkuma Itoophiyaa jedhamtu kanaafillee tajaajila kennitan sinaa qaqqabsiisuun jedha. Galatoomaa ulfaadhaa. Haala gaariidhaan otoo waraqaa harkaan qabaatiin waan baay'ee dubbataniiru waan baay'ee nutti himaniiru